Kanati jaallatte jaalala karaa malee jaalala dhugaa miti. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galtuuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhamee namni. Yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif haa ta'u kan hin dhaladhee guddadhe Arsii Lixaa aanaa Dolodaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa muraasaatti maatii kiyya bira taa'een ergan baradhee booda guddina koo fi maatii kiyyaaf jireenya biyya keessaa hanga kanaatti mijatee waan natti mul'anneef umriin koo waggaa 15 yeroo ta'u jireenya koo gara biyya hambaatti godheen baqattummaan jiraachuun eegale. Biyya ormaa keessa taa'anii jaalala dukkanaa ifa hin qabne jaallachuu Rabbi sinaa oolchuun dhaamsa kiyya jalqabaati. Akkan gara biyya hambaatti dhufee waggaa 2 ergan hojjedhee booda dargaggeessi na beeku tokko anaan fuudhuudhaaf waraqaa gara maatii kiyyaatti ni ergata. Abbaan kiyyas ni barbaaddaa jedhee fedhii kiyya na gaafate. Kana duratti anaaf inni hariiroo jaalalaa waliif uumuu baannus haa ta'uutii garuu heerumuun umriin ishee geenyaan dubartii kamiifiyyuu kan hin oolle waan ta'eef anis wanta karaa abbaa koo kabajaa fi ulfina godhatee dhufe kana naaf haa ta'uu fedhii kooti jedheen abbaa kiyyaaf deebise. Abbaan kiyyas waraqaa ergame kanaaf jaarsoliin akka dhufaniif eeyyama kenneefi toles jedhee dargaggeessa kanaaf na kenne. Dubartii dhiiraaf kaadhimamte ta'eenis jiraachuun eegale. Haa ta'uutii garuu dhukkubni bara kanaa toora sooshaal miidiyaa waan ta'eef dargaggeessi bifaan baay'ee bareeduu fi dhaabbiin illee namatti tolu tokko mucayyoo nanaa ati baay'ee natti tolteettaa bifti kee simboo addaa qabanaan jechuun na jajuu fi jechoota garaagaraan onnee kiyya harkisuu eegale. Anis suurota isaa keessa galeen albama isaa yeroon ilaalu dargaggeessi akkanatti ana caalaa bareedu kuni gaaffii jaalalaa akkamiin naaf dhiyeessuu danda'a kan jedhu shakkii guddaa keessa kiyyatti uume. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galtuuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhamee namni. Dargaggeessi kun asuma Saawud Arabiyaa naannoo kiyya kan jiraatudha. Anis dargaggeessa kanaaf kaadhimameen abbaa manaa qabaa. Dubartiin kaadhimamne barbaaddadhu ani carraan siif ta'uu amma darbeeraa xiqqoo ni barfattee jedheen badhe. Haa ta'uutii garuu guyyaatii gara guyyaatti dargaggeessi kun yaadaa fi ilaalchaan qalbii koo hatuu fi keessa kiyya booyyuu jalqabe. Yoo kaadhimmatte maal rakkoo qabaree anaaf si wal jaallannaan isa dhiistee ana waliin ta'uu ni dandeessaa. Jaalalloo kanuma nama wal bira jiruutu caalaa jechuun bise. Keessa kiyya fedhii isaaf godhadheen jechootan isatti dubbadhutti garuu akka ani san barbaanne qabamaa kan ta'e irra deddeebiseen isatti himaa ture. Innis abdii otoo hin kutatiin guyyaatii gara guyyaatti baay'ee na dhiphisaa onnee kiyyas na boojji'ee guutummaa guutuutti kan saakkan ta'u na godhate. Booddee irrattis jaalalli isaa yeroo naaf gamu tole jedheen gaaffii jaalalaa sanaan fudhadhe. Gara biyyaattis bilbileen abbaa kiyyaan dargaggeessa isaan naaf qopheessan akka ani hin barbaanne itti hime. Abbaan kiyyas maal taate yaa mucaa koo maaliif afaan kiyya lama guutaa anoo takkaa dargaggeessa kanaaf silaadheeraa jechuun yeroo na gaafatu dargaggeessi ati naaf qopheessite ammaaf ammatti yoo wal fuune malee jechuun anaan didaa jira. Ani immoo ammaaf ammatti heerumuu waan hin barbaanneef jaalala dhugaas isaaf waan hin dhabeef narraa hiikaa hin barbaadu jechuun abbaa kiyya kadhadhe. Abbaan kiyyas na kadhatee erga dadhabee booda jaarsolii waamee deebisee mucaan kiyya mucaa keessan waan hin barbaanneef yaada kiyya jijjiireeraa jechuun isaan amansiise. Anis dargaggeessa ammatti jaalalaan waliin qabame waliin gara fuulduraatti yaada koo godheen yeroo jaalalaa gaariis yeroo jalqabaaf qaamaan isa waliin dabarsuun eegale. Baay'ees natti tolee bakkan kontiraat hojjechaa jiru irraatii illee baheen isaaf jedheen bakkee keessa hojjedheen jireenya koon itti fufe. Naannoo turtii waggaa tokkos haala kanaan isa waliin ergan jiraadhee booda gaa'ela keenya waliin raawwachuu akka qabnu anaaf inni walii galle. Kanarratti illee maatii keenya beeksisuu waan jiruuf abbaa kootiin jaarsa amma dhufu naaf furadhaa ani jaalladheen hiriyaa qabadheeraa heerumuu nan barbaadaa yeroon koo ga'eeraa jechuun yeroon isan gaafadhu abbaan kiyya nama eessaadhaa jechuun na gaafate. Anis jaalalleen koo dhaloonni isaa dhalataa Baalee Gubbaa ta'uu isaa yeroon itti himu abbaan kiyyaa lakkiin ta'uu kun jaalala karaati malee jaalala dhugaa miti. Ammaaf sitti fakkaateeraa booddee ni gaabbitaa. Jaalalnaan dargaggeessuma qe'ee kee jaalladhu isaaf malees ani siif hin eeyyamu
jechuun naaf deebise. Booddee irrattis abbaa manaa kootiin maal goonaa maal nuuf wayyaa abbaan kiyyas maatiin kiyyas siin anaaf hin jaallanne jechuun yeroon isan gaafadhu isaaniin dhiisiitii ana waliin jiraadhu silaas waa'ee isaanii kanaan booddee maal si dhibee ati jireenya kee jiraattaa isaan immoo jireenya mataa isaanii jiraatu callisii ana waliin jiraadhu anatu si waliin jiraa jechuun naaf deebise. Anis abbaa manaa kiyya abdadheen maatii kiyya nan dhiise. Abbaan kiyyas akka fedha kee ta'e naan jedhee araara kabajaan gara mana isaatti dhufellee diduun ati kanaan booddee dhala koo miti jechuun anarraa fagaate. Anis gorsa abbaa manaa koo malee gorsa maatii koo nan barbaachisu jedheen ofirraan fageesse. Jireenya waliin qabnus gara fuulduraatti yeroo itti fufnu guyyaatii gara guyyaatti haalonni garaagaraa natti jijjiiramuu jalqabanii. Abbaan manaan koo dhiira baay'ee naafudha. Bahaa fi galma kootti amantaa naarraan qabu. Arraboota kanaan dura natti dubbatee hin beeknes afaan isaatiin gurra kootti darbachuu eegale. Obsee danda'ee isa waliin jiraadhus ittuma caalee akka farda leenjifamtuu nagarafaa na ilaa na aanu jalqabe. Ammas maatii koollee isaaf jedheen dhabee waan hin jiruuf filannoo gara biraa waan hin qabneef wanta dhufuu fi wanta narra ga'u hundumaa dandamadheen gadi jedheen isuma waliin jiraachuun itti fufe. Haa ta'uutii garuu ammas darbee ana waliin otoo siree tokkorra ciisuu dubartii gara biraaf bilbilee waa'ee jaalalaa haasa'uu taphachuu kolfuu deebiseen akka ani isatti naafu na gochuu eegale. Barriin darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na gatuuni kan jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni. Hamma ani jaalala isaaf qabus jaalala naaf dhabee maaf akka nagootaa jedheen yeroon isan gaafadhu deebiin koo yookiin dhiitamuu yookiin kabalamuu waa'ee koof waan si galchuun qabu jechuun ana qofaa otoo hin taane haadha koollee afaan safuu haadhattiin arrabsaniin na arrabsuutti fufe. Ofiif gadi jedhee obsus dubbii maatii koo irratti ka'uuf garuu obsa isaaf dhabeen anaafsi kanaan booddee dugdaa fi garaa waliif taaneerra jedheen bilbila koorree jijjiireen bakka dalagaa deeme. Haa ta'uutii garuu dubbiin akka afaanii naaf ta'uu didee anumatu deebisee isa yaada. Jaalalli isaa obsa naaf hin qabu. Yeroon yaadaan isarraa adda ba'ee jiraadhu darbatameen boolla keessa akkan bu'etti natti dhaga'ama. Turtii guyyoota muraasaa booddee bilbiluma koo haaraa kanaan deebisee bilbileefiin yaa jaalallee koo si yaadee yaadni kee hojiillee na dhorkee jechuun yeroon isatti dubbadhu anis maalin balleessee sumatoo anaan dhiisee bahee anis sin jaalladhaa jedhee naaf deebise. Guyyaa hojii koo xumureen deebiseen isa waliin jiraachuun eegale. Haa ta'uutii garuu icciitii ani kana duratti hin beekne abbaan manaan koo biyyaa haadha manaa gara biraa ni qaba. Anis wanta namarraa dhaga'e kana abbaa manaa kiyyaatiin yeroon gaafadhu ergan siin fuudhee si waliin jiraachuu eegalee guyyaa meeqan haadha manaa koo bilbilee beekaa ani ishee dhiisee siin jaalladheeraa maaloo yaada garaagaraa burqisiistee jireenya keenya hin jeeqinii jechuun natti dubbate. Anis kanaaf obsa dhabeen ammallee dubartii garaagaraa haasofsiisaa waan jiruuf anaan illee dhiisee deemuunsaa booddee mallee gaaffii kan qabu waan hin taaneef lammuu lammataa sittin deebi'u jedheen mana gadhiisee ba'ee fi haadhaa fi abbaa koo waggaa lamaa oliif sababa isaatti irraa gargar bahee abbaa manaa koo dhiiseera jedheen yeroon isaanitti madhu haati koos abbaan koos gammadanii ililchanii natti araaramanii anis ba'aa guddaa tokkotu anarraatii ka'e. Qofaa ta'uun koos narraa badee maatii kootti aara galfachaan jira. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana abbaan manaan koo ammayyuu maatiin kee maal siif godhu anuma siif wayyaa isaanitti araaramuun kee gaarii miti jireenya keenya gargar waan baasuuf kottuu manatti deebi'ii anis dogongora koo kaleessaa dhiiseen qalbii koo gara tokkootti godheen si waliin jiraadhaa anaan jechaa jira. Ani immoo amantaa isaaf hin godhanne otoo haadha manaa qabu anaatiin na fuudhe kaadhimaa otoo hin qabu kaadhimaa koorraa dubbii sobaan anaan gargar na baase. Sababa isaatti kunoo jireenyi koo jeeqamaa ta'ee jira. Yoon isa waliin ba'e maatii koo nan dhaba. Yoon yaada maatii koo waliin ba'e immoo abbaa manaa koo kana nan dhaba. Meeriyoonni koo maal akkan gochuu qabu jireenya koo boriif yoon maal murteeffadhe akkuma nama kaanii gammadeen maatii koo fi abbaa manaa koo waliin jiraachuu akkan danda'u yaada keessan naaf qoda. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Barriin darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na gatuuni kan jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi Saawud Arabiyaa irraa nuuf ergite mata dureen jaalala karaa moo jaalala dhugaa jedhuun isiniif hin dubbisee ka'ee dhaggeeffattanii kaatu akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa jireenya kee jaalalaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yoo maal goote obboleettiin keenya jireenya ishee gara fuulduraa sirreeffachuu hin dandeessi. Abbaa manaa ishee waliin moo maatii ishee waliin haa baatu. Gorsi abbaan ishee jalqaba jaalalli kun jaalala karaarraa ati malee jaalala dhugaa miti jedhee akkamiin ilaaltu. Yeroo hedduu biyya ormaa keessattis bakka garaagaraa keessattis hojiitiin walitti dhufuun jira. Sababoota garaagaraatiin addunyaa kanarratti walitti dabalamuun ni jira. Abbaan mucayyoo kanaa gabaabaatti jaalala akkasii jaalala karaati malee jaalala dhugaa miti jechuun mucaa isaaniif yaada kennaniiru. Dubarattoo hagam dhugaa jedhamee fudhatama. Jaalalli bakka kamitti yoo jalqabame jaalala dhugaa gochuun kan of